Bagi nagaan dhufte. Maqaan nagaa sillee nu jira. Eenyu sin jedhan? Umar naan jedhan. Umar eessarraayi? Umar Suudirraayi. Okay, interview keenya kana kabajee asitti argamuudhaaf baay'ee si galateeffadha. Abiy Ahmed osoo karaa irratti argite maal gootu? Abiy Ahmed waan gaafadheetu qaba. Maal gaafatte? Akkasuma awwaala duraa salaamtuma gaafadhee salaamtallee garuu irratti hin gahu. Afaan nagaatti itti deeme. Kalaas gaafii uummata Oromoo kana akkamitti deebisuu dhabdee dhiiga uummata Oromoo kana akkamitti maayee dhangalaaftee kana fa'aan gaafadhe. Okay, akkas jechuun kan gabayees ta'e salaam irratti hin gahu maaliif jechuu dandeesse? Waan jeef inni hunduu xilaata. Awwaala duraa waan sossobee uummata hayyootan teenya kulli sossobee akkasitti irratti bahee Oromoon hin jaaladha jee nu Oromoof seenaa eegas adduu keenya ta'e. Galatoon rakkinni Abiy fi Jowaar waldhabbiin isaanii kun maal sitti fakkaata? Waldhabbiin isaanii guddaadha. Jowaar leenca qeerroo abbaa qeerrooti. Oromoo waan dhukkubuuf. Abiyyiin ammoo jino san qabrii keessaa nutti baasee ka uummata keenya harma muree harka muraa aanulee fi kana hin daganinu. Abbaa gaararraa jennaan kanaafu? Abbaa garaati jennaan. Galatoon. Interview kana feerumtee yaada keenyaa kennuuf galatoon. Galatoon seenillee ulfaadha jiraata. Salaamu alaikum. Waalaikumsalam. Bagi nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Interview kiyya kana asitti affeeramtee dhufuudhaan baay'ee si galatoonfadha. Waamichi kiyya kabajee. Eenyu sin jedhan? Ana Ali Ture naan jedhan. Ali Ture. Eessarraa? Wallahi an Jimmarraa. Okay, Jimmarraa. Gaaffiin qabu. Abiy Ahmed osoo argite maal gootu? Karatti. Gaardii qabu. Uummata akka bira hin jiran? Wallahi numaan ola. Akkamitti? Yoo humna dadhabu baatee waan ta'an. Dadhabullee moo numaan ola. Inni sifitti sindeessu nama akka keetitti waan ta'eef. Maaliif carraa dheeraa duraanu waan takka eeggatti seente takki injifatuma. Sababni itti utusoo maali? Wanni nan isa hundhuuf qaba. Wallahi isa kana waadaa hedduu duraa walii seenne akka Oromootti. Akka Oromootti. Yaani anis Oromoo keessa jiraa miire waadaa keenya san balleessee waadaa kana keessatti waadaan tun akka amantii hundalletti cabsuun heeraan malee akka heeraati fi akka amantii takkallee keessatti waadaa cabsuun numa jirre waadaa kana waan inni cabseefan afaan inni hin gaafadhu harkaan hin gaafadhu. Harkaan gaafadhu. Kanaafuyyuu Abiy Ahmed amma si biratti maaliif hin gaafanne garuu sababa isaa? Maaliif akka inni akkana godhe maaliif hin gaafanne? Gaafii afaanii as dura karaa hundaan gaafataa ture. Uummatte jechuun wanti hundi yeroo qabdi yeroo isii tagaafee sun na biratti akka tiyyetti akka aliyyitti dabarte. Akka aliyyitti dabarte. Jawaarii fi Abiy osoo wal bira argatte kam hammattee irraa deemte kam dhungatte kam hammatte kam baattame. Wallaahi Jawaarni baadhaa Abiy yoo inni irraan dhaabbata. Irra dhaabbata. Isumarra dhaabbattee Jawaariin baattee. Waan nama ajaa'ibsiisu dhuguma. Osoo taa'ee argite Abiy taa'ee wal biratti argite maal gootu? Wallaahi anaa kana gaa hoggaa san marshal na godha. Warra kumaan duubi yoo. Akkanatti. Sarara gara galii arguutu. Hoggaa san carraa marshal beekullee amman beekuu silaan akkadhee. Walumaaniin dhawa qofalaa. Jarumaa ittiin qotaa olee jechuu baachis akkana jettu. Galatama boleessi. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi nagaan dhufte boleessi. Eenyu sin jedhan? Ani roobaa miti naan jedhan. Roobaa miti. Eessarraa? Baalirraa Oromiyaa. Baalee Oromiyaa. Maashaallah. Baalee dhiyamu Baalee baha. Tole gaaffiin si gaafadha. Asitti naa dhiyaatu keetiif galatoom garuu. Galatooma isinis. Osoo bilisiginnaan mallaqa sii kabaltee akka hangaasaa Ibraahimitti si hiisifte. Dantaa saba Oromoo dhabde. Mallaqa san fudhattee hin iyyitaaf hin dhiiftu. Daba hojjetamu akka uummata Oromoo baasta. Ani mallaqa isaanii irrumaa fudhadheetan. Haya. Dhugaa saba kiyyaatiif dubbadha. Dhugaan saba keeti maali? Sabni kiyya gaarorrifamaa jira, hayyuun kiyya cunqurfamaa jira, kaan adamsaa jiranii, awwaalanii. Haqa Oromoo dhibbaan dhibbatti irra deemaa jira uummanni. Ani kanumaan dubbadha malee mallaqa isaanii fudhachuun didu garuu. Fudhadheetumaan dhugaa saba kiyyaa dubbadha. Mallaqni kunis immoo kan isaaniitti miti barkama. Abboota keenyarraa walitti galiiwwaniif oomishanii deebisanii ta'u. Kama Oromoo irraa guran. Kama Oromoo irraa waan guran. Abbootuma keenyarraa walitti keenyarraa guran.
Oromoo ittiin bitaa jiran. Kanaafuu fudhatteetiin haqa saba Oromoo san immoo baastee dubbataa jechuudha. Galatoom. Taa'ee danda'a osoo kanatti argite kam gootu? Kana mukuma irratti jireebu. Muka irratti jireebu. Inni gurraacha akkam gootu? Nurratti hin gufin nutti ajaa'iba. Lakki kubeeni lafee isaallee awwaala. Akka namni hin galu. Taa'ee danda'a waggaa 12 mana hidhaa ture jedhan. Yeroo san garuu sabaa fi jedhan. Tokko immoo dabaaf achi seenee jedhan. Ati maal jettamee beektan? Bakka kana hedduullee naan galle garuu akka ani yaadutti dabaaf achi seenee. Gaaf sana sochii deegoota moo doo fayyinaa islaamatti? Doo fayyinaa. Akkamitti? Garaan nu nyaata. Gaafa san jedhama miti. Gaafa sanillee namni akkanaa waan egereen isaa booddeen isaa waan kana ta'uu deemtu Oromoon ijamaanaa qabdii waan taateef hin galti hedduu garaan nu nyaatu akkanaa nu rakkisa. Garuu baguma achitti hin duwinii. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa taa'een danda'a yeroo saniif baguma achitti hin duwinii jenna. Osoo achitti du'ee nuti yeroo saniif goota keenya jennee gaafa ayyaana gootota ni kabajna. Ammaaf immoo jalaa rabbi isa baase isa albaatimatti laayina jennaa waan biraata kan jennu. Waa'ee taa'ee danda'a asumatti xumureetiin bira darba. Abiy Ahmedii fi Joowar Mohammed isa kamii ilaalta? Abiy Ahmed jecha laaluun qabu. Ijumaa ittiin qabu. Maaliif? Akka waan hin jirreetti osoo gaafa dhalatu san ilma mana dubbaa ta'e irree galata qaba. Haadhaa fi abbaa shafaa amma kun waan maata akka keessaan jiru. Inni akkanatti fakkaatutti yeroo amantii ortodoksii yookiin ayyaana kiristaanaa bira gahu waa'ee kiristaanaa kana kiristaanuma sitti fakkaatee haasa. Guyyaa ayyaana musliimallee waa'ee musliimaa kana hadiisallee akka Bukaarii musliim qarootti gaha. Sababni isaa kun maali namichi gaararraa immoo farra namaati hin jedhamu. Xawalwaalummaa akkana qaba. Inni matammaan isaatu xawalwaalle. Xawalwaallee gara maratti fakkaata akka gaararraas akkasitti gargaggala yoo faranjiin dhufte faranjii ta'e yoo ammoo sabaaquu qabu dhufe saba fakkaata. Nama kanaa xawalwaallee na rabbi sin jibba nama kana. Mee Abiy Ahmed waa hedduu irratti arge yeroo dubbatutti uummata dargii kanaaf hailee maaliif mililikii maaliif jedhan kana yeroo haasa'u dubbii jala duraarii waa waggaa 57 dura ture koopii godhee uummata keenyatti ammas baasee haasa'aa jira. Akkasuma immoo hangaa saamuu tanakaan jedhan tokkollee waan san fakkaatu waa'ee asiin dura wayyaaneen dhiyeessite irratti as ba'eetiin haasa'aa jira. Noobiyaa moo koobiyaa jedhaniiti waan jedhu walitti lallaafee tokko miidiyaa isaanii waan akkasii sana haasa'an. Maaliif koopii isaan barbaachisu uummanni Oromoo waan ofii qabu wayii qabu aadaa qabu waan hunda qabna safuu qabna maaliif waan akkasiisan waan mataa ofiitiin deemuu hin dandeenye jira. Hirkattoota. Sammuun isaanii bal'isee itti waan haaraa kalaquu hin danda'u waan ta'eef sammuu namaatti hirkatanii sammuu ammoo warra jaalala Oromootiif hin qabne jibbaa Oromoo qabanii wanti leellisanii hirkataniiti. Isaan hayyoota Oromoo jala deemanii irraa fudhachuu jibbaa Oromoo agarsiisuu isaanii irraa kan ka'e. Galatoomaa. Bari nagaan dhufte. Nagaan dhufte. Nagaan miti. Eessarraa dhufte? Eenyu siin jedhan? Mustafa. Eessarraa? Daaroo Labu. Guddina Arrangeelii taa Daaroo Labu. Galatoomaa. Asitti affeeraa kiyya waamichi kiyya kabajee dhufuu keetiif galatoomi siin jecha. Arsii jedha yeroo ammaa Harargee Arsii Jimmaa fi Walloo jedhanii wal qoodu jiran. Kan keessa ati akka keetitti Jimma keessa nama qabna yookiin immoo takkaawaa Arsii keessa nama qabnaa jettee yaadda? Yaadani. Kutoota Oromiyaa kana keessa guutuu nima qabna yaada. Yoonni kenna nima jiranii. Akka amma yeroo ammaa keessatti Jimmaa nama hin qabnu eessaa nama hin qabnu jedhanii ijoolleen kenna wal baasanii waliin oolanii wal arrabsan kana. Isumaayyuu jallatan ni jira. Nima qabna jedhee. Maal jettee ilaalta kana ati maleedha? Akka malee jedhee nan ilaala. Akka malee. Maaliif namni wal arrabsee haala walirra bahuu keessa tana jedha. Isumaayyuu hayyuun kenna ni jira jedhee yaada. Jimma keessa lafa qofaami namas ni qabnaa jechuudha. Namas ni qabna. Arsii keessa akkuma qajeelaan jiru dabni illee ni jira. Harar keessa illee akkasuma. Walloo keessa illee akkasuma. Shawaa keessa illee akkasuma. Kanaafuu naannummaadhaan wal arrabsuu dhiisuu jalaa hagallu jechuudha. Jalaa hagallu jechuun fedhaa ijoollee teennaanu ijoollee teenna maraan warra miidiyaarraa akkana jedhu kana. Maaliif kutoota guutuu keessa beekaa akka hayyuun jiru akkuma jallataan jiru qajeelaan illee jiru jallataan jira. Garuu kana keessaa iyyuu guddina baay'ee kana keessatti akka Jimmaatii fi guddineen kanneen kana keessatti callaan osoo irra nu baay'atee nutti tolaan siin jedhan. Akkasuma illee osoo callaan nu baay'atee fedhan jechuu fedha maali? Keessattuu yeroo ammaa keessatti dhugaadha. Akka amma
bakka gadi faa nama mul'atu ijoolleen jimmaa afaanti akka hin taane ta'anii hayyoota kenna kan jiranillee maqaa isaanii xureessanii akka waan jimma nama hin qabne godhan maaliif galatuun argee lixaa magaalaa gaaroo irraa galatuun kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma guduneetoo garagaraarraa namni gaggaariin jiru badaallis akka jiru hubachaa asumatti immoo gandummaadhaan wal qoonnee tokkummaadhaan saba keenya bilisa hoo baafnatti tole isiniin jedha.